وان حواسة قد انقبني في حق جروسان حق ندوبتنا ركون قبوبر حق أما حق جر ينيو تتوكي تقاتي سنتي أبا توكي سن كاليس اللي أكن دقيتي نمي تورين بدو نمسون أمتا سن باية لكي قشو تريك وقا جرو لدوبا شو حقني دوبتامو نسابر باچسا نمني دوغا ولي مي ارارنا فوبر حقا غرو ولي موسى نمني ما سوداته وني جرو باي نو ارسطو قوم سدوبي سنس اكنا مچانا ساني كاس نما چيسو جرو اكا وراني نمني هريبا جرو نما تو علم ميسا نما هريبا رجرو نما وراني سن كلو غدني تي اگرته وانا چيمتيم بو مالك انا توكنا اورمم تنو اسكره گلتي باي كل فتوري سنرى دي بتاني أما هلا كان أرجع مريح التاني وأنا توه كابوسا وأنا بتامو كابوسا ورمون بيكا هدو كاب كموري مرتة سودان دو منقدو هدو كابنا نما في التاني رماد بالتاني مبارك دي أصلي فارة تطرون بدو سنة اللي أكان هم بس أكاسة تيوتو مرتاني دكتور ركون كابو أسرتي دبي غولبدني مالي في جامع خراه جيت تشمبوباني مالي بكرة نما دوكم ستون نجرا دو جراتهم بينو بودن لفين إساج أبو باتو أكما ما يتنقنت في تعدى أسكرا قلا أكم جلتن وأنا في أصل الدولة وأنا في أصل بالبلي هي أصلي إني كيرو والله عمري دارا داتيس دبيو في تنقل دبلت دادا نوتي دوبرتين تهنيه إسندق فنا إسن أمو مي تديما جالبسا يو وجين تايت ميرا خيس أكنا رانجلين سكافت وما كبادو ibsishana dhaggeeffadhu shagoona dhaggeeffadhu tokkoffaa isini warri nama qabee harkaa qabuu fi namni akkasi bira miidhamee jiru ilmi oromoodha diinarra deemtanii mana diinatti argamuun keessan tokkoffaa ibnyaachisuu fi lammaffaa bitamtu yookaan gartee gadee akka jarri isin arrabsu yookaan maqaa oromoo arrabsan godhaa jiru yoo danda'ame mubaarakitti isaanii dhiyaadhu dubbisi dadhabamu jaalibsaa dubbisi sabboonaa dubbisi waan ofii dubbisi iluu kana dubbisi kun as keessa jiranii jechuudha uummata kanatti Stop na dhaggeeffadhu waan jarri siin ji'uura dhaabbattee waan ofii keessanii murteeffattanii fi waan oromoon siin murteesse fudhachuudhaaf qophii ta'a malee diina jala deemtanii warra kaleessa morma nu haame akka barbaadu nu godhaa ture arrallee isinii rafa lafatti isin waraanee du'aaf isin saaxilee arra ammoo du'aa keessan itti dhiisa jiraa nuu fidaa jechuun lama oromoo ajjeesuu jaamaa jechuudha. Kanaaf waan kanarraa of qusadhaa of baraaraa mataa keessan ibsisha siin jechaa jira. Namni kenna taaftaa fi koppiliinkii godhaa jira kana hidhii buuftanii taa'inaati manaan baatu namni hundi koppiliinkii godhaa mana kana sirreessa. Aantanarraa fagaadha haati baadhiti isin tala oromoo taatus jabduu oromoon qabdu. Sabboonaanis jabaa oromoon qabu. Mubaarakis akkasuma jaalibsaanis iluunis nama dhimma oromootiif nama dhimma oromootiifis waan barbaade godhuu danda'u hanga dandeettii ofii qabanitti. Garuu ammoo odoon nuti asii dubbachaa jirru ati gamasi mana amaaraa keessa dhaabbattee namni keessa mana amaaraa jira wallagaan jirtanii ja'anii waa addaan nurra darbachuurra nuti ofii keenya wal jala deemne amaaraa waan ofii keessanii murteeffataniif waan nama sanii godhaa turtan akka oromootti waan barbaannu nuu fuudhu yoo dadhaban waan barbaannu godhu tanumaan isin hin jaara faatee dhiibamna godhamu waar muusammaa. Nama isinii ta'u as fidadhaa dhagaartanii nama barbaaddan fidadhaati dubbii kallattii jirtutti ilaaf ilaameedhaani itti deema. Namoonni kenna ammoo gugurdaan kan booda dubbii tana haa kaasuu deemtan kan booda dubbii tana lafaa kaatanii nuun taane jechuudha deemtan dhageeffadhaa dubbii lafarra hin deeminaati ol bayaati dubbadhaa wanni isin sodaattan tokko hin jirtu lubbuun jalaan isin baatu hin jirtu ijoollee bichatti ilaalinaati ol bayaa dubbadhaa karaa ta'amuuf karaa ta'utti fixadhaa hin dandeettan taanaan namni tokkichi kana booda ol baatanii dubbattanii hin jiru warra asirraatiif dhiftanii warri asirraa fedhu dhagaa godhee fedhu daaraa godhee karaa itti oofetti oofa hankanumaan isiniin jedha wannummaan isin saayidii qabattanii maaltu nagahee maaltu akkasina godhee teettanii wayitu hin jirtu ol bayaati dubbadhaa hundi keessanuu jala kana jirtanii isin arguu jira jechuudha abbaa feetayyoo taatan kamiisen jara naasa'uuf ka karaa keessaatiin tekkistii naasa'u baay'ee qabna ka ol bayee asirratti uf kennee dubbatu hin jiru jechuudha hundinuu dagalee qabata yookaan mubaarakiin ufafoo darbuudhaaf akka hantuuta yookaan aslii ufafoo darbuu yookaan iluu ufafoo darbuu kanaa miti ol bayaa of kennaa dubbadhaa
duuti biyyaa wajjin hirriba lubbuun jalaan isin hin baatu jechuudha. Ol bayaatii haasayaa hundi keessaniyyuu waan dubbattaniitiin jettan dubbadha. Rafaa bultanii, taa'aa bultanii, ka jaartii santee badadattu jaartii santee badataa bulte, ol bahiiti asirra bahiiti dubbadhu. Nama biroo gastii ummata kana gastii ofitti hin galchina. Ofii keessaniyyuu waliin galle wanni ummanni olii galee isin borcuuf tokko hin jiru. Mubaarakis wanni isin murteessu hin jiru. Ofii keessanii murteeffattani Mubaarak gama kaaniisis gama naafis Mubaarak jaarsa. Asiliinis jaarsa ta'ee dhufee miti. Ol baasaati waliin haasayaa ilaaf ilaameedhaan. Osoo eenyuun gandaan hin qoodin, osoo eenyuun amantiidhaan hin qoodin. Antanumaan isin hin jedhu. Dubbii biraa boru harkiftanii fidu. Aada faraatee qoome asirratti qoome jaalibsa. Amma mana kana qofaa miti ka mormiin komiin ka'e jechuu barbaadeeti. Namni araara jibbu hin jiru sheexaanaa miti maaliif isaa wayita nu qaban asii achi hin jedhan kutaa maraa nu qaban. Kutaan martuu warroonni jajjaba taatan kottaa yaada keessan kennadhaa egar illee akka dubbii tana irra deebinee hin kaasne. Namni kutaa asii jaarsummaan laalan asii qabaa jedha garii. Igala wanni kalee sun wanni hin ta'iniif mufii qabaa jechuun manni. Waan saniifi kottaa seenaa kutaa mararraa jechuun maaliif yeroo isin qabuuma fakkeenyaaf isaan akka barbaadanii qaban jechuudha. Agar illee rakkoon hin jiraanne waan maraa waliin mari'addaati deemaati warrummaan garee laaltan of kabachiisa akka barbaadan osoo hin taane akka barbaadan isinit godhachuu osoo hin taane akka miidhamaa tokkotti akkasiin laalladhaa jaarsummaa keessanii dhiiga mucaasaniillee ka waraanamee dhugaa isaallee seeraan baasaa fi jenne miti rakkoo jaarsummarraa qabnu hin jiru. Akkanumaan abbammaan arge dhufee akka barbaade yoo haasa'e ima fixee cufee yoo deeme borullee deebi'anii waraanan ijoollee deeme jaarsummaa laallaa nuti har'a gaafa seeraayyoon dubbanne bor galgala deebi'anii bor ganama deebi'anii nu waraanan isaan ummanni kun fayyaan qabu ummata dhiiga barate. Kanaaf seeraan ofirraa dubbatannee afaan takkaan haasoyne yoo borullee ofirraallee dhoorgin waliin komanne afaan takkaan dubbannee akkasitti asitti mari'adhaati deema mana isaaniin dhaqina isinitti dhufa isinit dhufanii isin bira fixachuu qaban malee nuti jala deemuu hin qabnu jechuu barbaade dhufanii mana keessanii fixatanii seeraan dubbatanii warra kabajaa qabu fidanii kana mana rabse akkasi goona lullee naamusaan asirratti osoo dhaadachuu hin taane maaliif nu waraabatan jechuu seeraan dubbatannee dhugaa keellatan baafanne afaan takkaan akkasii yoo deemne gaarii nu fakkaata. Galatoomaa deemee akkasi fixadha. Elu maadeen tagaa wanni kuni wallahi rafne amma wanni nu jennu haa fixatanii seeraan fixadha akkasinitti hin deebine. Aborashii taababaa kennu. Waan ofii wanna tamma dubbattee kaate waan sirriidha. Garaa nun geenyee akka kaleessitti dubbatame garaa nun geenyeen sirriidha. Amma immoo hin deeminiiti namoota kennamu akka sabaatti jechuudha. Namoota kennamu 5-6 kennaati akkatti dubbatamuu qabutti haa dubbatamu. Bari nama 5-6 nun barbaadu namni 3 namni 2 gaa 3 mucayyoo takkatti dhufee si wajjin dubbataa warra ijoollee isaanii afaan qabaa jechuudha. Habiibaan takkatti waa sirreessuuf dubbatti kun wal lolaa ture. Isinillee namni 2 dhaqaatii waan Oromoof ta'u akka isiniif ta'utti akka isaaniif isin maraafuu ta'utti akka nutti hin deebinetti miidhamaa waan taaneef borullee akka ijoollee keenya waraannetti ummata wajjin hawaasa keessa wajjin mari'adhaa jalqaba akka ummata keenyaa ta'utti yoo har'a nuti finne Oromoon baggaatee yoo qabe rakkoodha. Oromoon biraa qabee gabbee yoo rakkoodha jechuu barbaade rakkin hin dhaabatu. Walii galaa deema akkasi dubbatadha. Jara keenya nutiin kun Oromoodha. Laadha keeffadha nutiin kun Oromoo. Uummanni kuni alagaadha. Diina keenya. Diina kalees nu jeesaa jiru, har'aas nu jeesaa jiru. Fuuldurattis nu jeesuuf ta'u. Waan hacaaluun jedhe dhageessaniimi naftanjaan har'aas boruus fuuldurattis diina keenyaa jedhe. Uummata kanaa wajjin jaarsummaa teenyee nagaa buufnaas dhiisa. Gumaa kafalannaan akkuma dhugee gumaa yoo jeessan ajjeefnee kafalachuu. Amma fayyaa isaanii barbaadaa jiran isaan. Keenya diraniiti fayyaa isaanii barbaadaa jiran. Akka nuti jennetti yoo fudhatan haa fudhatanii. Hin fudhatan taanaan ammoo gabbaasaati akka isaan nu godhaa turan san godhaadha argisiisa. Ummata sodaatanii ummata kana jala akkaawuntii teessaniif giiftii teessaniif akkanatti isaan jalan butamina jalan horiina hagabbarru rabbii qofa nuti rabbii gaditti nama tokko sodaannu ilma namaa sodaannu dirree akka isaan nu dorkani dirree firaa dorkuu dandeenya. Kanaaf dhiifama nu gaafadhaa jaammana keenya dhufanii nu waraananii kana hundi nu godhaa jira. Akkuma kalee taa'aa isanii haasawaa turtanitti gamaa gamana dhiisaadha. Asrii jayaama asrii fi mubaarak ta'aadha waan kana qaaletti fidadha haasawa isin dhaggeeffatanitti. Kanaan ala gamaa gamana deddeemuu dhiisa. Dubbiis wal afaanii fuutanii sa'aal wal dheeressuus dhiisa. Ibsaa keenya walitti dhaggeeffannu. Makka goonu Ibsaa walitti dhaggeeffannu.
laal mube wanni si fi asli nu waso ita yote akka hawaasa ta kana isin dhaammannu Nama jedhe iluu. waan mudaaniti wallaan namu waan mudaaniti jira amaari walirraa lafa wajnu taa'e oromoon kamuu isinii fudhatu. walirraa wajnu kaleessa wanti godhame garaanuun geenyee jedhame tolee jenneerra ayyee amma immoo nama lama sadii filadhaa koomentiidhaan isa filatu warra sirra jiru isa filatu sana booda nutti kottaa jennaan kaleessa nutti kottaa jennaan nama kuma kudha torba irratti agalee tooman warra akkana jedhan an sirra dhaquufan ture akka nanne haa dhufanu jennaan kottaa jennee waamsifne ammas bakka beenetti waamsuu dandeenya filadhaa nama sadii kennaati waan laal kan itti dhumu koi sabbona nama sadii filattanii kennu qofatu hin taane akkasitti feena ammoo nama dabaree ol galchiiti akkasitti nuu dhumuu feena isa jedhus murteessaa namni sadii bakka bu'u dhaqee qobaasaa waan mataasaa keessaa qofa dubbachuu hin taane waan sabni jedhe waan saba keessaan baamu badiis ta'ee gaariis ta'ee waan sabni dubbate keessaa namni ba'us hin danda'amu akkas jedhe sabni akkasitti walii gale akkasitti ni ta'a dhumattee dubbii boriifoo maaltu jira isa jedhu dubbatee xumuraa hin taane salaamu alaikum gabaabsaate akkasitti muraa murteessaa ta'u mubaarak musammaa akkaan fudhadhutti ibsaa isinillee nyaata kanadha tokkoffaan iluu lammaffaa turumbatu yoo gootan sadaffaatti godha kan gootan an akkasana fakkaata yoo ta'e ni gaayyee yaadu waan barbaadan kan akka barbaadan akkasiin dhumatu mari'adhaati akkasitti deema. jara keenya kutakka dhageeffadha jara keenya dhagee amma nuti namarraa mormii hin qabnu abaluu haa deemuu mormii hin qabnu yaada hawaasaa dubbachuu nama danda'u nama waan hawaasni kun irratti halee fi asitti wal morme bakka tanatti waan nuti dura maal feenaa irratti amma mubaarak aborashiidaan asliin turumbaduun hingaa rakkoo miti teenyee isin dhaggeeffan isin kun bakka teenya buutanii waan nuti feenu san yoo isaan karaa nuti feenu kanatti hin feene isaan jala deemuu qabdan achitti dhaabbachuu danda'uu qaba haan amma bakki jabduun malee mubaarakii fi asliinii fi aborashiidaan namoonni isin walitti dhiyaatan hunda irratti guutuudha nuti nama filuun barbaannu haqa barbaanna malee namni nuti filannu kun ammoo nama gartee nu keessaa dubbatu ta'uu qabu. Kanarratti asliinii fi mubaarak aborashiidaan turumbaduun hinga. Laala kana godha sabona. Kanaaf nu hundinuu tokko qabxiin nuti barbaannu. Sabona maal ta'e? Dubbadhu ayyee. Fayyaa gurbaarratti haa dubbannu. Kan isaanii nagaa qabaa booda haasawan. Hanqanuma dubbiin. Dura mucaa keenya. Aborashiidhaa sanumaa eenyuun fa'a waliin dubbatan. Sanumaayyuu eenyuun fa'a waliin dubbatan. Amma mormiin ganama kana iluun argee gama lamaa ka'e. Gama kam cinaa tokko gara sooraatiif ramzaati. Cinaa tokko asii jechuudha. Gama sooraatiif ramzaati dhaamsinee anaaf iluu yoo as deemnu asiillee balaan ka'ee jechuudha. Gatii kana ta'eefi asitti eenyuun fa'a dhufuu qabaa sabboonaanis akkasuma gootichis dubbadhaati ebeluu haa dhufu dubbii dubbadhaa dubbii ijoolleen godhina. Eenyuun fa'atu akka dhufu barbaadan Harargee irraa eenyu akka dhufu barbaadan Jimmaan irraa eenyu akka dhufu barbaadan Arsii irraa hoo eenyu akka dhufu barbaadan himadhaa lafa kaayadhaati akka isaan fedhanitti osoo hin taane akka isin feetanitti deemama. Rabbiifillee lafaafillee namaafillee seeraafillee jechuudha. Isinii galee dubbii akkasitti oofadhaa isiniin jechuun barbaadan. Osoo nama isaanii nama tokkoof keessan dabalii dura ofii kennaa walii gallee kaane lafa kallee kaane fardarra keenya. Akkas. Rashida wannan adifate ta kan mugamman jere san akwai gurna mu asli na tin jirta wargeera wannan rira fida warra ta jiru oromo kasit fida ya sa borunne wannan wan oromo to an bakal nama ganda to ko mattu ijoolleen qabde mucaan qabee bakka biraa ijoolleen qabee bakka biraa ka dubbatu bakka biraa akka oromoo dubbataa jira nama maraayyuu fida walloon keessaallee tokko fida bakka mata walitti dhufaati haasawa waan mucaa sanii waan fayyaa araaram jenne miti
asirratti wayita dhufnu maqaa oromootiin taa'arra naamusa eeggadhaa haasawaa akkana goonaa garana cabsinaa garas baasnaa waan akkasii jennee fayyadamin atliis dhaaba gaarii miti jechuu barbaadeet dubbadhaatii jeera waan san yoo nuu ta'e waan nuu ta'e irratti nuun taane irra walii galaate akkasi fixadhaa jechuu barbaadeeti wal filadhaate akkasi haasaa jedha. Kana achigaa wanni itti hidhaan hin jiruuti ijoollee keenya eenyu haa dhufu amma sabboona maqaa dhawaadha. Namoota bakka kana nu waa bu'uu jettan fida. Sooraan faatii jala kana jirtanii sooraaf ramziini isinis nama barbaaddan filattanii sabboonaa Adafaate nama ol baasuu barbaaddu ol baasi. sooraa fi ramzii yoo jala kana jiraatan ababaa garbaa gama keessanillee nama barbaaddan filattanii gama sabboonaa faallee nama barbaaddan filattanii dubbiin karaa citteetti haa cittu wannummaan gastii kana gubbaa taa'aa oolaniif hin jiru waan ta'eef sooraa fi ramzii jechuudha namni yoo jala kana hin jiraannellee barbaadaati dubbatanii karaa taa'amteetti dubbii. Gaggeessuu balleessanii. Laki iluun bari nu biraa barbariisaadha reetu. Bulee jira baraati hin argine mubee warri iluu waan keessa Yoo xalaatille yaada kennii deemuu qaba. Iluu yaada kennii deemi. Mubarak Musammaa. Mubarak. Akkasitti dubbatamu. Mubarak. Ajjabballee siyaasa ganamaas ammas tumaar qaba. Sabboonaa sibbira yaamtee atummaa mana bantee akkuma kaleessaa ummata kan nama ijoolleen arsi. Nama kennaa waan jedhamullee kennaa as kennaa. Laale Mubarak. Laal. Sabboonaa kennannee jira. Sabboonaan haadha koo irratti nu guutuudha. Namni xiqqaa miti dhiirtii guddoodha. Hubataa taanaan gaya. Ayyee harargee keessaa sabboonaadha. Ayyee jimma keessaa hoo hin filatta. Waan keessa Mubarak gayaa dhagaa mana banatee jira. Abdii Geetaachoo afeeraa rakkoo miti kun wannan jennu. Wanti ofii faanis asii fiddanis nama tokko jabaa fiddanis mirga keessan ijoolleen wallolleen nama tokko kenna. Oromoo eegatee akka Oromootti haasofnaa jechuudha. Wanni kun waan sabaati waan gandaati miti. Wanni sabaa waan sabaa qabu. Wanni gandallee waan gandaa qabu. Gooti gooti. Qeerroo galcha qeerroo na jala nambara tuqaa jira wallo. Yaanni ani isin kenneef ulfaadhaa galatooma namni sirnaa yoo akkana haasa'e tola dubbiin jettan namni gamaa gamana waan ija Oromoon qabdu keessaa nama fuudhuun bareeda. Tokkoffaa sirni ittiin nu laaltan yoo dhattan sirna yoo yakkamaan Oromootti waa yakkaa san fixatu laaluu qabdan. Sirna yoo obboleessi namni tokko ilma namaa waraane eessa geettii laaltanii dhattanii akkasittiin nuu fixuu qabdan. Wanni Oromoon barbaadu isuma kana. Oromoon sirna ufiitiin ala dabarsee sirna bidhaatiin nama rabbedhee danuudhaan dharaan nama nyaatu. Guruu dhiifama naa godhaati dubbii tana yoo ati keessa jiraattee hoo asilitti dabalamte gaariin ta'u. Ani jarrumaan dhattu haadhaayitu akkas godhaan hin taatu kaa akkas godhaanii himanni bari ergaan ergan guutuun geettu ni beektanii miti fakkeenyaaf yoo waan Akkas godhaame seeni booda maaliif akkas hin taane irra seeni. qaawwa sii mudhannetu aslii mudhataa qaawwa aslii mudhanne sii mudhataa jechuudha. Hin sodaatin hin seeni. Kan kana dhiisuu osoo hin taane itti galseenaa duuti biyyaa waliin jirti. mata amaaraa ishii maali ishii sodaa wanni sodaannullee hin jiru. Kanaafuu itti galseenaa Atiis itti dabalamee. dabarsitanii uf hin kennine yoo uf kennitan jedhaa bara. Kennaafi itti gadi bu'aa. Sodaa osoo hin taane waan kana jiraaruuf sodaa osoo hin taane yeroo gannu tana waa himnee akkaataa sanii yoo nu fixan jedhe malee ani yoo dhaqellee guddaa akkasumara wanni isii sodaadhu hin jiru sodaan qabu. Waan kan Dubbii dhagaa Mubaarak 23 galatoomi ulfaadhuuti. Dubbii reefu yenna kana karran deddeebine sodaa fi maarree kan wal bira hin jiru. Ni goonaan. Atiis keessa jiraadhu. Nuti teenyee isin laallaa feesisaa taanaan ol nu baaftanii yookaan isin irratti nu guutuudha sabboonaa atiis afaan osoo waliin fuune wal dhaggeeffatanii wanni deemnuuf takkaa fi takka qofa. Mucaa keenya fayyaa isaati irra deebi'eetiin jaarmata. Waan biraa yeroo biraa haa ta'u. Kanatti walii galu. Gumaa laa ta'u maaree naa keenya. Hanqanaa soyi. Gaafa mucaa keenya laalaa isaa yookaan miidhaa isaa beeyne as garagallaa jechuudha. Mucaallee nuu kan nuun jechuu hin danda'ani beekadhu. Ammatti yoo nuun ja'anis badii. Maaliifi ka isaanii baafachuudhaaf akka ce'u jiran osoo agarru itti deemuu hin dandeenyu feena beekte.
Ani tanan isinin jaa isin ammoo waan jettan isin tube. Nama filattan barbaadan Nama filadhaa Oromoo. filadhaa dafaadha waliin haasawaa. Waduma. Nama wajjin keessa gabbu'aan. Andooni barbaada. Meeti keerroo lakkoofsa kudhan akka barreessi mee keerroo yookaan lakkoofsa kudhan barreessi keerroo barbaadee dhabee garii luukoo. Okay, galatoomii. Yaada isinii kennuume yaada gabaabaa dhiifama. Eessa seentee barate Mubaarak? Yaada wii kennaan hin deemina. Mubarak dubbii keessaa maaliif dhiibuu barbaada? Kana godhame nama kutaa mararraayyuu nama lama kennaa namni lamaa sun keessaa lamaan sunniin dhufee keessaa wal arkee waan irra mari'atee dhaqee jara sana afaan qabsiis godhatee yoo waliin dacha'e hoo. Saadaa akka isaanan kun wallorraa qeerroon bakka bu'e arsii irraa ati basliin bakka bu'iiti. Yookaan waatsaappiin guruppii yookaan Baay'ee masamuu ta'e ilaala. Amma hidhuun tokko qoodamee jira deemaa jira. wal bahuu wayya. Mubaarakii kiyya dhaga'i. Hidhuun amma deemaa jira. Tokkoffaa walloo irraa kun qeerroon bakka bu'e as keessa sabboonaan ni jira. Yoo barbaachisaa ta'e poolisii ta'e ibsaa ta'e nama tokko dabalachuu ni dandeettanii. Gama kaanillee ijoollee mucaan bira jiru keessaallee nama tokko dabaladha. Garasillee komiin akka hin kaane nama takka ofitti dabala. Arge walloo isheesuma jimmarraallee kutaa Oromoo kutaa 10 irraa nama takka ofitti dabalaati. Waan kana xumura Maarqoosiinis osoo waan kana keessa dabaltaniiti an haa xiqqaatu haa guddatu natti tolaa jechuudha. Turumbadduuf Maarqoosiinillee warra kaleessa waan kana keessa qooda fudhataa oole asliillee itti dabalaa hin gatinaati. Saaya gabbu'aa guruppii hidhaati dubbadha. Maarra koo qaba waan asirratti hin dubbanne keessaan dubbadha. Rifeensa tokko namarratti haadatanii tokko kophaa haadatanii maal godhuu fi dagalee qaqqabaa ooltan jaratiyya haa dhumatu karaa dhumateenis dhumatu. Yaanni walii nama galchu kanuma waan keessaan fixannee tanatu nu baasa jennee mari'annee walii gallee wal dhufuu wayyaa. Amma gubbaa kanatti yoo namni martaase ka afaan warraallee beeku ka fidee icciitii warraa kennu jira waan ta'eef waan namni takka fuudhamu walii galu kanarra ol bahanii achi keessaallee namni sun marti waliin seenu nama kennatanii akkasii osoo xumurree irra bareeda waan irratti yakkaateen irra. Yalla deemu yalla. Nama asirra filadhaa qopheeffadhaa itti bilbilaa waama akkuma Haboo Rashiidaan Mubaarakiin bilbiltee waamte hundaayyuu lakkoofsa qabdanii ammallee as jala jiranii namni jala kana hin jiru waamaati yalla haa kaannuuti. Hundi keessanuu namni as jala hin jiru. Namni waan kana hin dhageenye hin jiru jaluma kana jiran hundi keessaniyyuu jechuudha. Ol bayaati waan kana xiqqaa. Dubbadhu. Maal jettan poolisii? Salaamu alaikum warahmatullahi. Dhaga'ama sagalee. Dhaga'ama dubbadhu. Hundi keessanuu galatoomaadha warri gasta kanarra jirtanillee warreen jala jirtanilleedha. Haala kanaan mari'achuun keessan as deebitanii hawaasni kun komiin isaa maal jettanii hubattanii mari'attanii karaa kanaan dhufuun keessan waan baay'ee nama boonsaadha. Kaleessallee wanni komii nutti ta'ellee dubbii kana eenyu kaaseedha. Namni diinaa wajjin taa'u rakkoon qabu hayyee dhuga jaarsummaa san teessan dubbii kana ka'umsisaa akkamii sila aggaamni